barnoota viidiyoo editingii guyyaa 30 turu keessaa harri guyyaa sadaffaadha. Guyyaa sadaffaa kana keessatti immoo beginners levelidhaaf kan ta'u waliin ni ilaalla. Viidiyoo kana keessatti kan nuti waliin ilaallu tuulsiiwwan barbaachisaa ta'an CapCut keessa kan jiranii wal barsiifnaa jechuudha. Isa kana waliin ilaalla waan ta'eef aga xumuraatti na hordofaa. Okay, akkuma isiniin jedhee CapCut keenya kana jalatti tuulsiiwwan jiran kana waliin ilaallaa jechuudha. Bakkee kun akkuma kana dura isinitti himee ture tuulsii baay'ee jedhama jechuudha. So iddoo tuulsii baay'ee kana jala immoo tuulsiiwwan jiran waliin ilaalla jechuudha. Tuulsiiwwan bakka kana jiranii bakka lamatti qoodamu. Isaanis viidiyoo keenya hundumaaf yookaan immoo kilippii keenya hundumaaf kan dhaabbatanii fi kilippii tokko qofa irratti kan hojjetanidha jechuudha. Fakkeenyaaf warreettan kun kilippii hundumaaf kan dhaabbatanidha. Fakkeenyaaf immoo yoon viidiyoo al takkaa tuqe isinitti agarsiise warreettanas jala jiran tuulsiiwwan jala jiranii ni dabalu jechuudha, ni baay'atu. So kanaaf warreettan kun warroota kilippiin tuqe qofaadhaa fi kilippii rektaangilii kana keessa jiru qofaadhaaf dhaabbatudha jechuudha. Kuni yoon immoo vaakiyuumii bakka duwwaa kana al takkaaf tuqe kun irraa ka'ee maaltu dhufe jechuudha. Warri kun immoo kilippii kana hundaaf kan dhaabbatanidha jechuudha. Hunda isaaniitiif kan dhaabbatan arra isinitti agarsiise kutaa itti immoo tokkoon kilippiidhaaf kan dhaabbatan isinitti agarsiise jechuudha. Kanaaf maal gootu bakka duwwaa kana al takkaaf tuqtanii siitingiiwwanas jala jiran yookaan tuulsiiwwanas jala jiran waliin ni ilaallaa jechuudha. Jalqabarra kan jiru awdoo keessa gaafa seennu al takkaa tuquudhaani wantoota baay'eetas jala jiranis fakkeenyaaf ekstiraaktii sagalee keenya viidiyoo irraa fudhachuudhaa fi muuziqaa bilbila keenya irraa fudhachuudhaa akkasumas illee CapCut keessa kan jiru fudhachuudhaa fi inni kan biraammoo saawundi effektiin kun immoo effektiiwwan adda fudhachuudhaaf akkasumas illee sagalee keenya riikoordii gochuudhaaf kan biraa immoo tekstii yookaan immoo tekstii gara odootti deebisuudhaaf koopiraayitii ishee gochuudhaaf awdoodha jechuudha. So kanaan booddee mallattootti ishee kana tuquudhaan jalanii deemina. Erga jalaa deemnee booddee tekstiidha. Tekstii jechuun immoo barreeffamoota adda addaa barreeffamoota barraa'anii additti gochuudhaaf tekstii kana ni filanna jechuudha. Tekstii kana jala wantoota baay'ee jira kutaa itti irratti waliin ilaalla. Inni kan biraa immoo effektiidha. Effektiin kun immoo maaliif nu fayyada? Effektiiwwan adda addaa viidiyoo keenya irratti kan hojjetan effektii kan godhan jechuudha. Baay'ee isaanii beektu jedhee yaada. Kanaas immoo barnoota kutaa itti irratti isin qabadee dhufa waan ta'eef kana jechuudha. Inni kan biraa immoo overlay jechuun immoo viidiyoo keenyatti fakkeenyaaf viidiyoo kana irratti viidiyoo tokko bakka kanatti dabaluu yoo barbaanne maal filanna jechuudha. Overlay kan jiru kana filannee faayila keenya keessaa viidiyoo fiduu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa immoo caption jechuun yeroo nuti haasofnu barreeffamni ofii isaatii itti jijjiiramu eessatti barraa'a jechuudha. Caption kan jedhu kan jalatti barraa'a jechuudha. Inni kan biraa immoo filterii jechuun viidiyoo keenya bareechuudhaaf warreettannuuf galanidha jechuudha filteriin. So isa kanas tokkoon ilaala waan ta'eef rakkoon qabu ni beektu jedhee yaada baay'een keessanis. Inni kan biraa immoo adjeestiidha jechuudha. Adjeestii jechuun kalarii viidiyoo keenya irraa deemu ofii keenya maanuwaalii harka keenyaan adjeestii goone kan itti sirreessinu adjeestii jedhama jechuudha. Inni kan biraa immoo stiikersii jechuun immoo stiikeriiwwan adda addaa fakkeenyaaf al takkaaf gaafa tunne ilaallu stiikeriiwwan kan akkasii kan akka sabskiraayibii ta'uu danda'a, fooloo ta'uu danda'a, wantoota adda addaa as jalaa additti goone kan nuti ittiin ilaallu maal jedhama jechuudha. Stiiker jedhama jechuudha. Inni kan biraa immoo aspect ratio jechuun fakkeenyaaf aspect ratio gaafa tunnu viidiyoo nuti hojjetaa jirru kuni kan tiktookiidhaaf ta'uudha moo kan yuutuubiidhaaf ta'uudha moo kan instaagiraamiidhaaf ta'uudha moo inni reeshoo isaa kan nuti ittiin adjestii goonu aspect ratio jedhama jechuudha. Inni kan biraa baakgiraawundii kana gaafa filannee kanas isiniin barsiisa. Fakkeenyaaf kalarii yoo filannee kalarii baakgiraawundii yookaan immoo cina kana kalarii adda addaa filannee sirreessuu ni dandeenya. Akkasumas illee imeejii gashuu ni dandeenya. Akkasumas immoo viidiyoo makana bilarii gochuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana tokkoon walii ilaalla waan ta'eef rakkoon hin qabu kutaa irratti walii ilaalla. Gabaabumatti tuulsii baarii kana jala warreettan jiranii siitingiiwwan kana fakkaatu jechuudha. Akka xumuraatti waan na hordoftanii galatoomaa. Barnooti guyyaa afuraffaatiif waan ta'eef na hordofaan isiniin jira. Akkaawuntii kanaaf haara kan taatan fooloo gochuun dagatina. Barnoota dheeraa yoo barbaadan immoo karaa yuutuubii Teeraa Digital Skill jedhu YouTube irra deemtanii searchii godhuudhaan achiin na hordofuu dandeessu. Viidiyoowwan baay'ee ni jiru jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinii galuu dide achirratti dhiyaatee jira waan ta'eef achiin na hordofuu dandeessu. Galatooma.